Videoon kun hordoftoota amantaa musliimaa qofaaf kan qophaa'edha. Kabajama hordoftoota video keenyaa hordoftoota amantaa musliimaa warri taatanii video kana argaa jirtan hundi keessan waan baay'ee isin fayyaduu fi namoota baay'ee barbaachisu isin barsiifna. Obsaan hanga xumuraatti nu wajjin tura. Ani Shimeedha, Shimee maal? Ani Shakuudha, Shakuu Tube irraa. Inni Shakuu jedhama hiriyaa kooti YouTuber jechuudha. Shakuu Tube channel jedhamu qaba. Asumaan channel isaati subscribe godhaa fi egaa barnoonni keenya inni har'a hordoftoota amantaa musliimaa ta'anii iddoo tokkorraa gara iddoo tokkoo kan deemaniif jechuudha. Namoonni sunniin sa'aatiin sagadaa yookiin kadhannaa yookiin salaataa yeroo itti ga'u kallattii qiblaa nama naannoo san jiraachaa ture ni gaafatu jechuudha. Kanaafuu amma nama tokko osoo hin gaafatin ofii isaaniitiif bilbila isaanii kiisa isaaniitii baasanii kallattiin qiblaa garam akka ta'e appilikeeshinii itti agarsiisu isin barsiifna jechuudha. Shakuu kanarratti wanti ati jettu yoo jiraate hordoftoota keenyaaf dabarsii kallattiidhaan gara barnoota keenyatti ni seennaa jechuudha. Tole sirriidha yeroo baay'ee jechuudha. Namoonni biyyarraa biyyatti akkasuma immoo karaa yeroo deeman lukaanis ta'e wanta garaagaraatti yeroo deemu jechuudha. Qibla salaataaf iddoo salaa yeroo salaanni gahetti qibla karaa wallaaluu dandeenyu kan nama gaafachuu dandeenya. Namichi sunis guutumaan guutuu nutti himuu dhabuu danda'a jechuudha. So kun ammoo appilikeeshiniin kun iddoo nuti jirurraa kaartaadhaan jechuudha saatalaayitiidhaan waan wal qabataa ta'eef GPS'dhaan haala bareedaa ta'een kan nutti mul'isuudha. Baay'ee appilikeeshinii isin fayyadudha. Gawunumaan buufadhaatii itti fayyadaman isin jedha. Okay, kabajama hordoftoota viidiyoo keenya appilikeeshinittiin baay'ee xiqqishuudha. Buufachuudhaaf immoo yoo barbaadan liinkii isaa isin keenya jirra. As tuqaa buufadhaa kan jedhu gadi tuqxanii ni buufattu. Armaan dura barreeffamaan waa'ee appilikeeshinii kanaa isiniif dhiyeessaa turre. Haa ta'u malee haala itti fayyadama isaa nama hedduutu jechuudha. Namoonni qaaman karaa irratti na arganillee appilikeeshinicha erga buufatanii booda mee akkamitti fayyadamu natti agarsiisi namoota naan jedhan namoota gurguddaa amantaa musliimaa hordofantu jira jechuudha. Kanaafuu kabajama hordoftoota viidiyoo keenya appilikeeshinichi haala itti fayyadama isaatis baay'ee salphaadha. Akkuma bantaniin kallattiin qiblaa garam akka ta'ee fi yoo isin kallattii qiblaa irraa garagartanii kallattii biraa irratti naannoftanii jiraatan ta'e dogongora keessan hoosuu isinitti agarsiisa jechuudha. Amma wajjumaan kan laalu ta'a appilikeeshinicha buufachuudhaaf garuu gara biroo osoo hin deemin liinkii isiniif kaawwame tuqxanii buufattu jechuudha. Karuma barnoota keenyattiin isin dabarsa. Egaa kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenya amma barnoonni keenya jalqabee jira. Jalqaba irratti bilbila keessan irratti appilikeeshinicha kallattiidhaan liinkii kaawwame tuqxanii erga buuftanii booda jechuudha. Haala kanaan appilikeeshinichi bilbila keessan irratti isiniif bu'a. Appilikeeshinii fakkeeffamee hojjetamee miti. Appilikeeshinii isa sirrii kan hojjetudha. Hordoftoonni amantaa musliimaa hundi keessan appilikeeshinii kana bilbila keessan irraa qabaachuu qabdu. Sababni isaa itti fayyadamni isaa baay'ee namatti tola, baay'ee salphaadha. Faayidaan inni kennu guddaadha. Egaa haala itti fayyadama isaa maal akka fakkaatu wajjin laalla. Appilikeeshinicha erga haala kanaan bilbila keessan irratti buufattanii booda yeroo takka qofa bantu jechuudha. Gadi tuqxu. Jalqaba irratti appilikeeshiniin kun isiniif banuudhaaf jechuudha daataa barbaada. Daataa qabaachuu qabdu. Intarneetiin keessan banaa ta'uu qaba. San booda kallattiidhaan jechuudha appilikeeshinichi bakka isin jirtan biyya feetan keessa yoo jiraattan bakka isin jirtan load godha jechuudha. Bakka ani jiru kana banee jira jechuudha. Biyyan ani keessa jiru natti agarsiisaa jira. Magaalaa ani keessa jiru bakka ani dhaabbadhee jiru natti agarsiisaa jira jechuudha. Amma Itoophiyaa jiraachuu akkuma argitan Itoophiyaa jedha. Asirraan xiyyi kun jechuudha iddoo ani jirurraa jechuudha. Ani iddoo kanan jira. Iddoo kanarraa kallattiidhaan amma xiyya kana ni argitu asitti. Itti aansuudhaan halluun asitti jiru kun halluu cuquliisa jechuudha. Halluu cuquliisatu mul'ata. Halluu cuquliisa kana yoo isinitti agarsiise kallattiin qiblaa isin itti garagaltanii jirtan kun kallattii qiblaatii miti jechuudha. Kallattii qiblaatti yoo itti garagaltan kallattii akkamii akka agarsiisu isinitti agarsiisa. Amma kuni Makkaadha jechuudha. Beetiidha. Kan asitti argitan beetiidha. Bakka dhaabadhiirraa hanga iddoo beetii jedhamu kanaatti jechuudha. Hanga iddoo kanaatti ni sararaa jechuudha. Sarara ni kaaya jechuudha. So ani kallattii sirrii qabaachuudhaaf salaatuudhaaf yoo barbaade namni tokko jechuudha moobaayila isaa naannessuu qaba. Moobaayila wajjin fuula isaa sirreessuu qaba jechuudha. Amma halluun isin argaa jirtan sararri duraan akkana ture kun sararri duraan halluu cuquliisa qabu kun karaa halluu magariisatti jijjiirama jechuudha. Kallattiin halluu magariisa taanaan kallattiin qiblaa inni sirrii isa kana jechuudha. Straight kana jechuudha. Fakkeenya moobaayila kana akkana yoo gootan yoo dhaabdan gari gara galchi moobaayila kee ciibsi jedhaa jira jechuudha. Kanaaf akkana yoo gootan isiniif hojjeta jechuudha.
moobaayila keessan gara fuuldura keessanii istireetii akkanatti gootaniiti itti aansitanii maal gootu gadi ciibsitu moobaayila keessan jechuudha. Yoo akkanatti dhaabdan isiniif hin hojjetu. Maaliif moobaayila kee gadi deebisi gadi ciibsidha. Kallattiin mataa moobaayila keessanii gara qiblaatti qajeelchuu qabdu. Yoo akkas ta'e fuuldurri keessan akkas sirriidha jechuudha. Amma kallattii sirrii qiblaa akkanatti arganna jechuudha. Kanaaf iddoo kana iddoo magariisa sararri kun magariisa taanaan kallattii sirriirra jirra. Amma sirna kadhannaa keenya yookiin sirna salaata keenya raawwachuu ni dandeenya jechuudha. Kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenya turtiin wajjin taasiftaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ergaan hafe jettu yoo jiraate shakuun itti dabaluu ni dandeenya. Kanuma wanni hedduu baay'ee isin fayyada jechuudha. Kiiloomeetiraa fi digiriidhaan illee kaabaarraa hagam fagaattanii hanga jirtan appilikeeshinii isinitti himuudha. Baay'ee isin barbaachisa jechuudha. Iddoo karaa deemtanitti biyya beeyni keessa yeroo jirtan jechuudha. So kanuma appilikeeshinii kana liinkii armaan olitti godhaan seenaatii buufadhaa itti fayyadamaa isin jenna. Wanni wajjin turtaniif hedduu galatoomaa. Okay, egaa shakuun galatoomi. Itti aansuudhaan namoonni hordoftoota amantaa musliimaa taatan kamiyyuu appilikeeshinii kana erga laaltanii booda jechuudha. Namoota biroo namoota rakkatantu jira jechuudha. Namoota appilikeeshinii kana hin qabne akkasumas immoo iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti yeroo socho'an amantaa musliimaa namoota hordofan fi kallattii isa sirrii namoota itti himan hanga argatanitti jechuudha. Namoota rakkatantu jira waan ta'eef wantichi waan faayidaa qabudha. Isinis namoota birootiif sheer gochuu hin irraanfatinaa. Ulfaadhaa galatoomaa. Bye bye.